raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arra dilbata muddee sadii barri 2017 harka fuunee dhageeffatoota keenya jaalatamu ashama. Kunoo gaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin oduu qophii addaatii fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Amma kallattumaan dursa kan isinii dhiyaatu oduu keenya guyyaa irraatti dabarra. Keessummeessuun kan isin faana turu ammoo Hanes Sabaloo Khadii dhiyaadha. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo oduu keenya guyyaa irraan isin dhageessa oduu waliin antiiqii dhugaasaati. Aanota godina Baalee garaagaraa keessatti ammas lolli weerara daangaa liyyuu poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaaniin qindaa'e akkuma itti fufetti kan jiru ta'uun dhagahameeti jira. Roobaa boruu dabalata qaba. Godina Baalee magaalaa Beeltoo Ginniir Raayituu fi Daawwee Sarar keessatti lolli liyyuu poolisii torban lammataaf itti fufee kan jiru yoo ta'u waraanni raayyaa ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi liyyuu poolisii saba Sumaalee mooraa tokko keessa qubatanii jiraachuu fi torban darbe raayyaan ittisa biyyaa uummatarraa qawwee 12 booji'uun fudhate borumtaa bakkaantuut jedhamutti raayyaa ittisa biyyaa 15 hidhannoo guutuu waliin uummatni booji'uu oromtichi gamasii dubbisne akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Raayituu Daawwee Sarar Beeltoo bakka kana hundayyuu lolatti irratti deemaa jira. Torbaan lama guddina Baalee irratti ka deemaa jiru. Uummata keenya irratti dhukaasa gurguddaa bananii turan jarri. Gindiirri makalaakayaan liyyuu poolisii walitti dabalamee ka taa'utu jira. Uummanni keenya immoo quban qabu liyyuu poolisiin nuun lola jedhanii gadi daangarra taa'anii eeganii jechuudha. Karaa dugda duubaatiin dhufanii otoo uummanni keenya quban qabne meeshaa itti qabanii meeshaa nama 12 irraa fudhatan makalaakayaatti irraa fudhate jalqaba. Eegaa halkan bulanii isaan deemanii bakka sila barbaadan san dhaqanii booda uummanni keenyas dugda duubaan dhufee marsee aanaa Raayituu ganda hantuu jedhamu nama 15 irraa hiikee meeshaa isillee deeffatee isaanillee akkasumatti harka kennanii uummata keenya harka jiranii jechuudha makalaakayaan. Hantuutu bakka jedhamtu sanitti Abdullaahi Abdii gadda dhahameen booda hospitaala Gindiiritti yaalamaa ture. Abdullaahi Abdii kun yeroo ammaatti waraanni liyyuu poolisiif makalaakayaan waliigaltee qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf Beeltoo irratti uummanni keenya injifatanii turan. Eega ofirraa deebisaniin booda uummanni keenya injifannoo liyyuu poolisii kanarra aanu yookaan uummanni isaanii irraa du'u jechuudha. Jidduu seenanii akka araaraa fakkeessanii makalaakayaan uffatuma kana jijjiiratanii deebi'anii uummatuma keenya lolanii jechuudha. Itti fufuun namni kun akka jedhanitti waraanni raayyaa ittisa biyyaa mootummaa wayyaanee yeroo liyyuu poolisii uummanni dabsatu irra dhufuun nu haadhaa jira kan jedhan gama biraan ammoo haaromsa jechuun miliishonni aanaa Raayituurraa ergamticha Lammaa Magarsaallee injifaman warra lubbuu fi dhiiga ilmaan Oromootti harka haqatan kan jedhan hawaasni akka ofirraa eeggatu dhaammachuun dubbii isaa maa'essa. Humna yeroo ammaa kana wayyaaneen ittiin adeemaa jirtutti waliigaltee uummata keenyaatu jira malee humna hin qabnu jechuudha. Qabsoon yeroo ammaa uummanni keenya godhaa jiru haalaan namatti tola. Wanni uummata keenya dugda duubatti oofuu dhoorgee bitamtoota obbidiyoo ka jirantu jira magaalota keessa dhaadannaa adda addaa kennanii ammuma ammallee kumaandi poostii isinirratti deebifnaa kumaandi poostiin eega isinirratti deebi'een booda inni sirrooftan jechuudhaan uummata keenya sodaachisaa jiranii jechuudha. Ammallee kadhibaa tokko kaan amma dhaamsaatti kennu warreen bakkeen
fakkeenyaaf waggaa dabre keessatti hidhataa ta'anitti haadholee keenyaa fi dargaggeessa daa'imman xiyyiitiin dhawaa turanii waggaa dabre keessa nama fixaa bulan sabboonaaf godhanii amma lammaa bira dhaqanii gaddeebi'anii ammallee uummata keenya waliin daangarra deemnee tokkosnee uummata keenya kana bakka buunee nu Oromoodhaa jechuudhaan warra jirantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama Biiniyaam jedhamu jira gindiin irra nama baay'ee ajjeesee jira. Asitti dubartii takka dha'ee ajjeesee nama waardiyyaa isaa Oromoodhaa hin ajjeesee nama sadii ol kan hin ajjeesee qaama deebisanii innummaan sabboonaa ta'ee saawwa hidhatee daangarra gisee fakkeenyaaf dhaabatu uummanni keenya akka eeggannoo cimaa godhuu jechuu keessatti inni har'a Oromoo ta'e deebi'ee jedhanii akka itti amananii lubbuu fi ittiin kennine jechuu barbaadeeti. Oduu keenya ittaanuun ammoo barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Haramayaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa lakkisanii kabaanii jiran yoo ta'u, barattoonni Yuunivarsiitii Adaamaas lakkisuuf ka jiran ta'uun himameeti jira. Sababiin barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii lakkisuun ba'aniifis gaaffiin daangaa Oromiyaa akka kabajamu, mirgi abbaa biyyummaa saba Oromoo fi akka mirkanaa'u, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka lakkifaman, saaminsi qabeenyaa fi diguuginsa sanyii Oromoo irratti raawwataa jiru akka dhaabbatuu fi deddeebisanii ka gaafatan ta'ullee deebii waan dhabaniif barattoonni Oromoos hanga gaaffiin gaafatan deebii argatuttis barnootatti kan hin deebine ta'uu ka hime barataa Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayyaarraa bilbilaan odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne tokko roobaa boruu ammas dabalata qaba. Maatii keenya Boorana Gujii fi Harargeetti gaachan Oromiyaa ta'uun du'anii reeffi isaanii allaattiin nyaatamaa jiru tu hawaasni keenya ganamaa galgala saamamuu hin barannu obboloonni keenya naannoo Sumaalee keessaa buqqifaman hatattamaan qubsiifamuu qabu jechuun barattoonni Yuunivarsiitii Haramaayaa fi Jimmaa jennoo isaanii beeksisanii jimaata darbe mooraa gadi lakkisanii bahu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti kan hime barataa Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa tokko. Barataan kun akka jedhetti waraannii fi poolisiin federaalaa hawaasa shororkeessuutu hin taane gara daangaatti deebi'uu qabu kan jedhe waraanni daangaa guutuutti dhaabbachuu isaa guyyaa sirnaan mirkanaa'e barnootatti deebina sanas miidiyaan waamichi godhamuu qaba jechuun hammatanii addaan ba'uu barattoota akkas jechuun dubbata. Barattoota Haramaayaa fi Jimmaan immoo keessa gadhiisanii adeemaa lafa gadhiisaa jiru. Amma daangaan Oromiyaa kabajamutti nuni barumsatti hin beekne dhimma yaani. Qabeenyi Oromoodhaan isaanii jiru kun akka nurra dhaabbatu uummatni lafa isaanii irraa buqqee akka iddoo isaaniitti deebi'an federaalii uummata Oromoo miidhu kuni makalaasaadhaan wal qabate daangaatti akka deebi'ee eeguudha malee uummata Oromoo keessaa kan waa tokko dalagaa hin qabaanne tokko maalirraa deegganee sababa dhamtoonni siyaasaa kan ta'an hundi isaanii mana hidhaatii ba'anii waraanni Oromiyaadha Oromoo bukkee dhaabbatee daangaa irratti hin qabachiifnetti waan nu fayyadu qaban uummati Oromoo mirga isaa kabachiifachuu qaba gaafataa ture iyyachaa ture dhaadannoo dhageessisaa ture kaayyoon hin qabne Oromiyaan lafti isaa kabajame daangaa isaa beekame Stay of the Leo Bultura. Namamo, Aratonia Kawali, some good Mata Giradman, Buana, Mata Fuji Radome, and Yawatane. I'm much again, warrior things and what are these? And that's Lavatina, Walamiti, Lamata Motivino, and Yaga to Dangan or Makavajana, and Mammy to sit about the thing they know that Matio Bakazu, Edan, Hamakavayamuti, in maybe Hamakavayamuti, Mala, absolutely to move away, of whom I didn't. Nubbu ke da tablo me manwa pe kadan danganu marata wajen danganu marata Dumarrattis torbee kana lola weerartoonni naannoo Sumaalee Oromoota godina Harargee ba'aa hana gursum irratti bananiin yoo xiqqaatee Oromoonni 5 wareegamuun akkuma yaadatamu kaleessaas weerartoonni kun achuma godina Harargee ba'aa hana gursum keessatti tulluu midhaan Oromoo irratti abidda qabsiisuun ka barbadeessan ta'utu dhaga'ame. Akka odeeffannoon gamasii arganne mul'isutti qaamonni nageenyaa fi poolisoonni aanaa gursum liyyuu poolisii Sumaaleen hidhata qaban lama erga qeerroo aanaa gursumiin irratti dammaqamee booda poolisoonni federaalaa immoo namoota sana qeerroo jalaa milksuun gara magaalaa Diradawaatti geessuu himan jiraataa aanaa gursum bilbilaan odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan kana. Ammallee waraanni kun deemaa jira guyyaa kana sa'aatii ja'a booda sirrii liyyuu poolisii daangaa kan seenanii lola bananii deebi'an. Kan beeylada addaa kaasaa Oromiyaa jedhaniin Kalifana ammoo bakka kanarraa irratti isaan dhufaasaas bananii gadi garagalanii deebi'anii bakka beeylada lolli irra turetti kaasaa Oromiyaa qeerroo Somaaliidhaa jecha ijaaramte achi dhaqanii midhaan namaa kan tuulaa taa'u doziifa dhufaniiti deeman ijoolleen qeerroon Somaaliidhaa jecha. Dhumatti waan nama rakkaate amma
booda miidhaanis nurra gayaa jira. Kanarratti obsaan hundachaa jiran obsine waan jijjiirama dhufuun argine seera kanan cabsinuma jechaa jiran amma mootummaan naannoo Oromiyaa garattiin seera kabajaa hin jirtu irra deemaa jirti seera biyyattiitu nutis bakka cabuu qabutti cabsine ofirraa ittisuu qabna ture. Akkuma yaadatamu immoo lola torbee darbe ta'e irratti itti gaafatamaan dhimma nageenyaadha ka aanaa Gursumii fi ajajaan poolisaa ka aanaa Gursumis osoo isaanii poolisoota mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi warra liyyuu poolisiin mari'atanii irra baatanii warri sunni jara sana wajjinis akka isaan hariiroo qaban ija keessaniin agartan tarkaanfiin fudhatame jira jara kana irratti. Odeeffannoo akka dhagayaa jirutti gara yaala geessanii achitti hidhaa jiranii gara mana murtii dhaabbachuuf deeman jechaa dhageenye. Kila abali maal ka jiran kana miti dhugaa'uu seenu ija kana jiratti osoo hin fannisanii miti jara kan aaruu irraan baanu. Eenyu jedhamu mee jarri kun maqaa isaanii irra deebii dhaggeeffattoota keenya yaadachiisi. Tokko itti gaafatamaa waajjira poolisiiti Ahmed Yaasin jedhama. Kan lammaffaadha Amiraa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduutti guyyaa irraaf qabanneessiniif dhiyaanne kanuma agammaa ture qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii qabaadha. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo wallee warraa isaa eegalee kana waliin caqasaa immoo gara qophii addaa keenya guyyaa har'aatti ceena. Qophii addaa keenya keessatti kutaa tokkoffaa turtii gaafiif deebii xiiqii dhugaasaa adde sochii danuu waliin taasisetu isiniif dhiyaata. Hangasittuu walleen kun.
Keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ta'uudhaan toora bilbila raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti kan argamtan keessummaan keenya mee osoo gara gaaffiif deebii keenyaatti hin seenne dura maqaa keessaniif eenyummaa keessan dhaggeeffattoota keenyaan wal isin barsiisuun eegalluuti eenyu isiniin jennu keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Egaa duraan dursee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti na affeertanii asirratti dubbachuudhaaf carraa naa kennuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha. Sochii Danuun jedhama. Dhalootni koos Oromiyaa naannoo Wallaggaati. Ammas immoo kan hin jiraadhu kaanii asii biyya Jarmanii keessa. Tole egaa haadha Oromoo yookaan aadde Sochii Danuudha. Ammas afeerraa keenya simatuudhaan toora bilbila keenyaa irratti waan nu argamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan oraa bulaa isiniin jecha yoon gara gaaffii fi deebii keenyaa yookaan marii keenyaatti isin deebise immoo gaaffiin kiyya akka jalqabaadha. Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo erga koloneeffattoota mootota Habashaa darbaniitti kufee kaasee agarraattuu qabsoodhumatti jira. Mee yeroodhuma qabsoo eegalanii qabsaa'onni Oromoo ganamaadhaa aga ammaatti maal argamsiisuudhaaf kan Oromoon qabsa'aa jiru gaaffii Oromoofis deebii waaraa akka ta'uu danda'u qabsoo bifa attamiiti jettanii yaaddu? Egaa qabsaa'otni Oromoo ganamaa garri caalani walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo argamsiisuudhaaf jedhaniiti kan isaanii manaa bahanii qabsootti seenanii jireenya isaaniis wareegaa turan. Garuu kan irraanfachuu hin qabne bara Minilik Oromiyaa weeraree eegalee hamma har'aatti mooraa qabsoo Oromoo keessa ilaalcha yookiin yaada wal dhiitan lamatu jiru. Ilaalchi inni tokko bilisummaa sabaa argamsiisuu fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu kan jedhudha. Egaa kana jechuun sabni Oromoo jireenyaaf lubbuu isaa irratti biyyaaf qabeenya isaa irratti aangoo qabaatee abbaa fi haadha biyyaa ta'ee nagaa fi bilisummaadhaan biyya isaa keessaa haa jiraatu kan jedhudha. Kaayyoo kanas mirkaneessuun kan danda'amu yoo sabni Oromoo koloneeffataa Itoophiyaa qabsoo qawwee fi hojii siyaasaatiin ofirraa fonqolche qofaadha kan jedhudha kan. Sabni Oromoo qabsoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo erga bara harma muraa Anoolee fi Calii Calanqoo akkasumas immoo lola konfedereeshinii Oromoo Maccaa eegalee amma har'aatti ittuma fufee jira. Akka kanaanii amma yoo fakkeenya fudhanne qabsoon adda bilisummaa Oromoodhaa bara 1991 qabsoo qawweetiin Oromiyaan akka biyya Oromootti kan inni mirkaneessuu danda'e. Kana malees immoo sabni Oromoos biyya isaa fi aadaa isaa akkasumas afaan isaa deeffatee kana irratti immoo addunyaa irratti akka inni of beeksisu kan inni godhu. Egaa yoo jenne injifannoon kunis kan argamuu danda'e wareegama qabsaa'ota bilisummaatiin lubbuu isaanii fi jireenya isaanii dabarsanii kennanidha jechuudha. Egaan yaadi yookiin ilaalchi kun erga bara 1991 eegalee jechuudha kan yaadni walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo jedhu kun yookiin ilaalchi kun rukuttaa keessaa fi alaatu irratti bobba'ee ture. Rukuttaa kanas immoo jechuun sabboontonni Oromoo ilaalcha kana qabanii sirriitti rukuttaa kana ofirraa ittisuu yookiin ofirraa qolachuu hin dandeenye. Kanaaf amma si'anaa akka inni bakkeetti mul'atutti yookiin kan namatti dhaga'amaa jiru ilaalcha isa lammaffaa isatu gara alaatti mul'achaa jira jechuudha. Ilaalchi kun ilaalcha attamiiti? Ilaalchi inni lammaffaa isin jettan kun adda Sochii Danuu? Ilaalchi inni lammaffaan kan impaayera Itoophiyaa keessatti warra koloneeffataa Habashaa wajjin waliigallee yookiin ammoo waliigaltee walii mallatteessuudhaanii geeddarama yookiin dimokiraatii fiduun hin danda'amaa kan jedhudha.
Jara kana keessaatii kun gar tokko. Garri inni biraa immoo impaayera Itoophiyaa karaa haasaa fi fincila nagaa dimookiraatessuunis hin danda'amaa. Akka sirna federeeshinii keessattis walqixxummaadhaanii jiraachuunis hin danda'amaa kan jedhanis jiru. Yaadi inni achuma keessatti immoo akka sadaffaatti mul'atu immoo sabni Oromoo lakkoofsaan waan guddaa ta'ee fi sirna dimookiraatiitiin impaayeruma Itoophiyaa kanayyuu bulchuun hin danda'amaa kan jedhudha. Kana kan yaadi inni sadaffaan akka ani hubachaa jirutti jechuudha. Tolega. Egaatii yaadota adda addaa kanatu jira tokko akka ijootti warra Itoophiyaa dimookiraatessuu jedhanii fi Oromiyaa walaboomsuu fi uummatni Oromoos bilisummaadhaan biyya isaa Oromiyaa keessa akka jiraatu taasisuu kan jedhantu jira jettanii warri ilaalcha Itoophiyaa dimookiraatessuu jedhu qabanii garee sadiitti qoodanii nuuf ibsitan. Dhugaa jiru dhugaa ganamaa haala Oromiyaan cabee koloneeffattoota Abaashaa jalatti kufee fi gabrummaa ilmaan Oromoo irratti dhiibbaa koloneeffattootaan irratti gombifame kana jalaa kan Oromoo baasu yookaan gaaffii Oromoof deebii waaraa ta'uu ka danda'u yaadota jiran kana keessaa isa kamii jettu? Sabni Oromoo kan inni sirriitti hubatee beekuu qabu. Impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuun saba Oromootii fi gatiinsaa hedduu akka qaalii ture har'a akka inni qaalii ta'ee argaa jirra. Fakkeenyaaf bara 1991 qabsoon bilisummaa Oromoo biyya Oromiyaa gadi dhaabee sabni Oromootii aadaasaa fi afaansaa deeffachuu danda'eera sila himeera. Karaa gara biraa immoo yeroo sana dhaabbileen Oromoo warra Tigree yookiin warra Habashaa wajjin chaartarii walii mallatteessanii impaayera Itoophiyaa akka federeeshiniitti ijaarree dimookiraatessinee walii wajjin jiraannaa jedhanii waliigaltee kana irra ga'anii turan. Garuu akkuma bu'aan qabsoo sanarraa argame balaa fi badiin inni yeroo san saba Oromoo irratti yookiin dhaabbilee Oromoo irratti fide kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu dhumee namoonni baay'een lubbuu isaanii dhabanii warri kaanii buqqa'anii baqatanii balaa guddaatti saaxilaman. Rakkoon amma jiru duguuggaan sanyii amma saba Oromoo irra ga'aa jiru kun hundumtuu achi keessaa kan burquudha. Kana jechuun sabni Oromoo waan ittiin diina ofirraa faccisu yookiin ofirraa qolatu yookiin lafatti baqatu da'oo dhabe. Kana jechuun irreessaa jechuun waraana bilisummaa Oromooti. Kanatu rakkoo isa amma jiru keessa sabni keenya rakkoo kana keessa jira jechuudha. Kanaaf filannoon sabni Oromoo qabu ani kan akka ofii kootiif natti mul'atutti waan baay'een waan jiru natti hin fakkaatu. Kana jechuun biyya isaa walaboomsee saba isaa ofiisaa bilisoomsee abbaadhaa fi haadha biyyaa ta'ee jiraachuu irratti qabeenya isaa humna isaa wareegama isaa yoo bobbaasee irra furmaati ija qabu argachuu danda'a jedhan. Kan dhaggeeffataa turtan turtii gaaffii fi deebii aadde Sochii Danuu waliin qabaataa turreedha. Aadde Sochii Danuus yeroo keessan bal'aan of laatuudhaan turtii gaaffii fi deebii kana dhufaan qabaatu keessaniif jaboon isin galatoonfadhaa. Kutaa lammeessuun turtii gaaffii fi deebii aadde Sochii Danuu waliin taasifne kanaas qophii keenyattaanu keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'uu gamanumaan isin beeksisaa. Kaarraa armarratti obbaafneerra. Kanatti taasuu namoo kan isiniif dhiyaatu qophii keenya maayessaa akka ta'e dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sanaafis roobaa boruu kunootii gama kiyyaan uumaan nama boriin tolchinnaa dhaamsitti dhufa. Gasoo gurguddoo nama baachisaa wayyoo ameessa dabaa buddeena duwwaa nama nyaachisaa wayyoo yaadoo dabaa kophumaa ofii nama deemsisaa wayyoo ya qalbii dabaa hambaa buddeena nama nyaachisaa wayyoo ya gamtaa dabaa marabbaa dabaa alagaa ormoo nama reebsisaa. Nakukutti sirenko
manchise male Hero manchise male Hero manchise male Nakukuti dibenko ishe mboritandubo Barane gada jade Ino manopse male Ino manopse male Ino manopse male Barri kun darbee kan akkuma dhufaa deemuun hacuuccaa fi hammeenyi saba Oromoo irratti mootota koloneeffatoo Habashaan raawwatamu itti hammaataa dhufe. Jalqabuma gaafa mootonni Habashaa saba Oromoo cabsanii biyya isaa koloneeffachuuf itti duulan ofirraa qolataa akkuma ture erga biyyi isaa koloneeffatamtees qabsoo irraa hafee hin beeku. Koloneeffataan tooftaa fi afaan qawween itti wal geeddarus kan irraa wareegame awwaallataa gumaa baasee galata wareegamtoota isaa walabummaa fi bilisummaa taasisuuf labata itti aanutti dhiigaan dabarsa. Guyyaan oolee bulu malee kaayyoon sabni Oromoo ganamarraa kaasee qabsaa jiruuf biyya isaa alagaan koloneeffatamte walaboomsee itti abbaatee bilisummaan jiraachuudhaaf. Kaayyoo kana irratti lubbuun lakkoofsa hin qabne baddee lafeen itti hurroofte qabeenyi daruun itti aarsaa ta'eera. Har'as golee Oromiyaa mara keessaa warraaqsi belbelu kan qarayyoon itti obbaa jiran kaayyooma kana galiin ga'uudhaaf. Dhugaan qabsoo Oromoo kana ta'us warri walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo hin barbaannee fi Itoophiyaanummaa caalchifachuun alagaatti michooman qabsoo sabni Oromoo geggeessu keessa mataa dhokfachuun gufuu qabsoo Oromoo ta'anii dantaa dhuunfaa kan walitti guurratan har'as qabsoo Oromoo jabaatee diina ba'aa gala dhorke mogoluuf abbalu. Kaleessa yakka seeraa fi seenaa hin dagatamne Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjetanii har'a qulqulluu of gochuun qabsoo Oromootti abbaa of gochuun yoo qajeelaa dabsan dabaa qajeelchanii yoo lallaban bakka bakkatti mul'atu. Yaa uummata Oromoo qabsoo kee wareegama qaalii si baasisee fi kan dhiigaa fi lafee keen galiitti akeekkatte mogolanii impaayera Itoophiyaatti si deebisuuf umurii koloneeffattootaa sirratti dheeressuuf socho'an itti dammaqxee qabsoo kee galiin gaachuuf warraaqsa kee finiinsuu maddiitti qabxiilee kanneen beekuun gaarii ta'a. Jalqaba irratti qabsoon kee akeekaa fi kaayyoo ofii kan qabu gatii guddaan kan itti kaffalame waan ta'eef murni akeekaa fi kaayyoo ofiin massakuuf yaalu diina qabsoo kee ta'uu beektee ofirraa maganfachuun miidhama siif qabsoo keetti dhufurraa kan si'ee oolu ta'uu qalbeeffadhu. Firri qabsoo kee mataa kee qofa ta'uu beektee kanneen jaalalaa fi aantummaa siif qaban of fakkeessaa warraaqsa ati gootuu fi wareegama kee xiqqeessan dura dhaabbachuun diina kee qabsoo kee irraa tiksee kan si humnoomsu ta'uu hubadhu. Xumura irratti bakka jirtutti walitti siquun wal mari'adhu. Dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa utuu hin jenne wal ijaari hidhadhu wal hidhachiisi. Diina afaan qawween si koloneeffate afaan qawween ofirraa kaasi. Walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.